مغازين هدوت والله أنا جرا مني كلا فكات خجار ميني لين كانوا فكات هدو جرا بيه والله أنا من هدو جرو سان كيسا مني فيلا تبي خمته خنته خرابي خاتمات جارميني خاتمات لا جارميني خاتمات اللي بربادو جارميني ريو وانا فهم بخاتيمي جارميني خاتمات ولي وجرا أما ذي قلا mana kana ture ani magaalaa takka maal janiini magaalaa Tennessee jaantana ta Ameerikaa tana bira magaalaa takka jirti guyyuu maqaatiin na jalaa bada Tennessee saniitti magaalaa aantu guddoodha la kutuma san keessa immoo nuti daawaa bakka san dhayne mana tokkotu masgiidaaf bitame doolaara miliyoona fi wahi manni kuni mana muuvii ture ni rifataa beeke ati yoo laalte ni rifatanaaf ishee alii jimmaa manni muuvii kuni الدراسة قلما موفين اتلالم تسجل قبقة فيلم اتلالم سجل ونين سكرين ونين إرتي والالا عرف جولين تيسوسن الراقية إلى عسيقة جدار فولة دور جروق ألا ألت سكرين إرتي والالا باركي مخينا كوما تقول أبا باركي مخينا كوما تقول مسجد خنا مليون في وحيدتي bitana warra hindi tokko baay'inaan jira naannoo sanii warri habashallee aga doolaara 40,000 akkuma humna ofitti waan san keessaa qaba galma san ka filmiin itti ilaalamu kana cabsanii kursiinsa simintoodhaan jala kanarraa akkana ijaaramte akkuma dirree kubbaa kana galtee jalarraa ilaa gubbaa akkana alakkuma ol deemtuun warri gubbaa san jiru gaara jira fakkaata waan san cabsuun akkuma itti cabsan yaa hafiyyaa salaam ta'e achi keessa jummaa suurii salaannee waan ajaa'ibu rabbiin ateema manni filimaa masgiidatti guyyaa tokko jijjiirama jechuu lafti sunillee hin beeytu namni achi jirullee hin beeku eeguma manni bitamee mazagaa jarraa dhumee jara kanaaf maqaan jijjiiramee warri biyyaa dhagaye bitamu masaatu ori'anii ilaa mazagaa jaa hogga dhaqan dhume wanni dura dhaabbatu afaan wal'aanii gaddeeba miliyoona 2 isinii kennina nuu dhiisaa jira abada hoteef maal laalta akka nama tokkotti rabbi masgiida mana amata meeqa filmiin irraa itti duniyaarraa badduu jedhan itti ilaalamaa ture suuraa makkaa irra kaanii sudeessi quraana irraa qara iskiriina san irraa akkasii beek rabbiin waan fedhe jijjiiraa waan fedhe filalle dachii tana amma masgiida filee dachii tana rabbiin ammoo akka taarikaa ta'e akka seenaa abbaa dachii tanaa numa kana godhe tunis ajaa'ibaa beek nutiin kun nama waa bituu beek gidee garee ofillee irraa fatinaa rabbumaatu harka keenya irratti waan kana godhe warri booltan jiru tuuta muraasa takka gidee hedduu irra deddeebi'awwatanii na qobalchite guyyaa sadii tuuti tuni wallaahi namni keenya kun rabbi barakaa isa keessatti haa godhu dhugumaan nama muraasaa beeku wallaahi tuuti tuni tuutuma muraasa takka masgida lafa takka masgidaa fi lafallee wajji bitte manni isaan amma bitan kuni nasiiba qaba mana ajaa'ibaati moggaan isaa paarkiidha dallawni kun laal amma dallawni kun asii masgida dallawa kana achiin paarkii guddoo mootummaadha yoo bakka kana muhaadaraa goote ijoolleen paarkuu kana keessa paarkii bal'oo bargaa namni keessa ispoortii itti godhu bara masgidni kun moggaa kanaa jira asii bitan guyyaa inni magaalarra oolee isaan illeen arganii bituu dhaqan namni tokko ka dallala Pakistaanii Bangladesh wayiiti ollaa isaanii jira ka musliima ganda kana wajji wal beeka inni kun dallala waa bitu manaa fi kana dallala waa bitu bakka carataan itti bahu san gaan amma afaanuma kiyyaan haasa'u jira bakka manni itti gurguramu carataa dorgommiin itti godhamu san isaan illee dhufan inni illee achi jira maa dhuftan jeen mana kana bituu dhufne akka rabbi sodaadha namni akka keessanii waa waan bitu yaaboo shaayii isinii kafalee shaayii dhugaa aboo deebaaf irraa galaa jira inna isin waan bittan abba isin nama waa bituu miti namni akka keessanii waan bituu jee deemaaf irraa galaa nullee akka nulleen qaanyeessinaa jechuu garte deemaaf irraa galaa nu jee jaan maatii jennee tuba shaayii sadiitti rubaa dhuyne miliinee tuba achuma deebinee jaan namni mana kana bituu dorgome nama lama qofa dalagaa rabbii ati nu balaatitu nama lama qofa ka dorgome tokko jara keenya kana tokko nama birooti namni birooni hin dorgomne mana san irratti namtichi silaa isaan hin dorgomu sun haajaan isa qabattee hin dhufne hafe dorgomaan duraa eenyu ta'e jara keenya bitan shee alhamdulillah maal si fakkaata rabbiin وما وان ليقضي الله امرا كان مفعولا وامرتين يصير في الجبل عدل
irratti rabbiin du'a. Jijjiiramni rabbiin dachii tanarra fide namarratti illee numa dhufa nama nu keessa har'a hammaate yoo waa'u bakka fagoo jirra nuti jennuun yoo waa'u nu wajjin hirmaanne jennu jaarmiin masgiin ni eegalle malee dhiyaatu hanga macarrashatti hulaan isaa banaadha namni har'an hirmaatiin boru hirmaata khabiitii irratti hirmaatiin tolchiinsa irratti hirmaata ka tolchiinsa irratti hirmaatiin salaata irratti hirmaata tirika isaa kafaluu bishaan isaa kafaluu biilii isa irratti hirmaata ni dhumu kun umrii masi galee namni naannoo kana jiru bifa boordiitiinis haa ta'u bifa imaamatiinis haa ta'u warri masgida namni warra masgidaa ju'uun gizee hunda qajeelatu beekuu barbaachisa. Haasawni isalleen haasawuu of eeggannaa ta'uu qaba. As kota ustaas. As bara. Namni wanni ana komatuu fi yoo fedhe nama tokko as keessa irra laalu tokkoomi beek. Anillee bakka itti na laalu qaba. Nama hunda wanni narraa hammaatu nama tokkorraa hammaatu dhabuutu mala as keessaa nama tokkorraa. Hagas hunda namni gatii ittiin kennu silaa nama biroo ta'e anuu warra laalu. Ammoo shayni akkamitti akkana jaa abalu akkamitti akkana ta'a antun hinaaftuu beekisi. Nuti gizee hunda of eeggachaa deemna. Namni naannawaa masgiidaa jiru. Namni har'a rabbi tawfiiqa isaa kenne. Masgiida kanatti aane. Masgiidni nuti numa bu'uureessine malee abbaan isaa gana dhufaan akka mana ilaalee arguu naaf fakkaata. Abbaan cimaan masgiida kanaan deemulleen kunoo yoo fedhe Naayiroobii jira yoo fedhe Yugaandaa jira yoo fedhe Misira jira beek. Hin dhaabbatu sansalanni kun beek. Nuti har'a salfii warra bituu keessa jirra malee nama dhiira nurra jabaa wareegama kafaluu rabbi fida ammas akkasi beek. Amri akkanaa jira beek. Nuti wanni takkittiin nuti qabnu baguma rabbii warra duraa waan kanarraa qooda fudhate nu godhe. Tuni gaa umriitti illee namni si harkatti qabuun jiru tana. Hutteen turree dhaqqabuun taatu. Tanuma tiifataa deemta. Lakkaanis ol guddataa deemta. Maal jedhaniin mushrifa yoo tooyataa zamana tokko kan isin tooyataa taatantu dhufatu namni hujii kabirooti beek sunnaa rabbiitu kanaa beek sunnaa rabbiitu akkasi kanaafuu isin amma warra mana kana keessa jiruu fi namoota biroo haganda jirullee wani dhaamu yeroo banaa qabdan hunda bakkiti isin dura ziyaartan bakka kana ta'uu qabatu yeroo banaa hujii qabdan namni tokko isaa amma biyyu magaaluma tana jiru isaa fayyaa qabu sa'a 24 keessatti mana isaa odoon dhayne sa'a 24 ni ta'a namtichi ummaa tokko fayyaa qabu haa hojiitti hin jirre haa magaaluma tana jiru sa'a 24 haa mana isaa hin ziyaarre yoo mana isaatti hin galle ni jiraata masgiinnis akkasuma sa'a 24 keessaa yeroo banaa qabnu yeroollee yeroo salaataan ta'e yoo fedhe sa'aat ati banaa qabdu sa'aa 3 yoo dalagaaf si yaafe sa'aa 2 si yaafe sa'aa 4 si yaafe bakka tanarra bayi daqiiqaa muraasa takka duuba bakka silaa bakka biroo dabarsu san asitti dabarsa. Abu Dardaa ziyaare namtichi tokko dargaggeessa mana isaa laale yaa Abu Dardaa ayna mataacukum jee mana lallaale manni kun manni namaa bar bifarraa qaraama manni namni nu bifarraa qaraamaa beek bifti tee waa nama qaraasiti. Bifti fuula keetii uffanni ati uffattu namni biroo waan irraa qaraa. Manni illee nogga ol seenan waa nama qaraasisa. Gidaarumti kun qaraatii qaba. Waan irraa qaraatu jira. Laftitu waan nama qaraasitu qabdi. Kanuma qaraame. Mana abbaa Abu Dardaa taa'ee manni waa akka keessa jiru manni manuma qullaa rabbii kana lafti tun illee qullaadha. Umaan jiran tuba. Umar bin Khattaab mana isaa wayita dhufe mana Abu Dardaa kana ifaan hin jiru harkaan akka qabatanii Unu Abu Dardaa wanni inni irra ciisu hashawwuma rabbii tana duuba. Saabaa guddaa bee. Hashawwuma rabbii tanarra ciisa. Umar bin Khattaab maali haalli kun hoggaa ciise Abu Dardaa'in kun waan gadaa nabii keenyaa keessa ta'e sallallahu alaihi wasallam dhaamsa wahii tokko Umar yaadachiise. Umar illeen sammuun isaa achi deebite. Booyan isaan lachuu tattaanii mana kana keessa ifaan hin jiru. Lamballeen hin jiru beeki shaamanis hin jiru beeki. Ani amma magaa biyya Kanaadaa taa'ee zamana shaaman hin jirre isinitti haasawee sammuun teessan illee ni fuuti jallee of hin cinquu beeki. Shaamatti dacha'uu nu dachaasuu fedhaa shayni illee akkan jenneef hin jeebaran. Namni duniyaa tana jiraachisee diin jiraachisee nama mana bareedaa keessan galiin nyaata bareedaan nyaatiin uffata bareedaan uffatiin yaabbii bareedduu yaabbatinii beeki warri waan kana nuun ga'e sun. Namni jiruun irraa jijjiiramtee jecha manni isaa tolee jecha yaabbiin toltee jecha nyaanni isaa tolee jecha wanni inni godhullee hin jirtuu beeki yoo toofiiquma rabbii taate malee. Warra manni isaa takkaa biyyee irraan bahin afanni isaa biyyee irraan bahin nyaatee garatti hin quufin
أمو ما هو إني على جبوب ومنا ساخي سووني تكتنيا تنجر ورسني ترى أبي بكدين ورسني تاسين نونو يجي أين متاعكم جاء أبو الدرداء نمت جهون سابا يا أبا الدرداء ميشا منا إيسا كبدني جيبر ميشا مني ميشا كباميري ميشا منا جنان ما جينا أبو الدرداء منا توكو أتشيك أبنا ميشا ببريدو نتأكيد دبر سنا جيبر منا توكو تورونتو كمنا كجي تشوغردي ميشا ببريدو منا سني دبر سنا ميشا بريدو أسين كينيو جيبر جارس مجال دبين قلتي في هاتولي يا أبو الدرداء لا بد لكم من المتاع جيبر من اللي إنما قال لي فرد بين آخر عبر نتي من خينيا أتشي ميشا وان بريد أتشي دبر سنة أتي برادا بريد أقول كرتي خلاص سومنا ريت سومنا نجدو كسيبر خنا تلو لوك أدفع جاني بيتني بيخ بيتني سنت نتي قال لا بد لكم من المتاع جيبر مجان هنقف اللي تو ميشا منا كباتو ما كبدني يجي لوك آخر اللي لوك ما شيء خدتي أمنا ها أمو رب الله وأنا ما دور كنين جاني خينيا وكسو جابك ميشا كباتو ما كمنا جنان يا المخيجة أبام منا خناتو أسين نديسون تاو ميشا يستي هورا جيبر جارس ما تنقلا أبان دكتي تنرنو في دخول نديسون تاو نقول دانسيسا ميشا يستي هورا مالي فورا جي أنا من ما درجة جيسا بحرا خوتي جيرو دم بيسيا سجي كندا في خنا اللي بوم سوم بربادو بيك يسلي كلبي جاب سلي فيرو بيك وربي أوفس يا أوفو ما تنقلا أمو دوغان تلادوا هوجا خنا يا خليفة رسول الله يا صاحب رسول الله جي صلى الله عليه وسلم أوسني جي مجانون نادا ما مي ويا اسن واهل النبي خنياتي صلى الله عليه وسلم مي وانا داما جي بر يا المخي جي بر ما دام سسني هنو بكي اندي مفاسبه يا المخي ليكن المسجد بيتك مسجدني منو مخي حسيته جيتو اما سيغلي اكا مناجي چودا منر بكتي بوهرون قبو بنمني من وفي خنرة يا ربنا ما تولج من اللي ربي خنتي بوهر ربنا وها قدو نتي أما مني بريدة حال خيني فكته دو أكذي بيخ غافا مخجلتين غافا مقالا نيروبي تين غافا بيتين يتين منا ومربنا وخير خيسا قال له يوفين منا خير اللين قبني وان كرا خفلو اللين قبني غافا سا ولدن دينيتي أما يرو منا أرغندي مني نور رابر يدي ولدن دم دي بيخ ما أتيم منا خنا قجلا جرت ولدن دم دي بيخ warri muka jala wajji taa'ee muka jalatti yeroo wajji dabarse hoggaa manatti galee mana argatee wal dadhabe namni kophee malee miila lafa yaa'aa ture hoggaa makiina irratti bahee wal dadhabe akkasii beek wal horatuu dadhabne jiruu mi beekitu jirullee jettee lakkaawin taanaa siima liyakun ilmasjidu beytak masjidni mana si haa ta'u yaa ilma kiyya je mucaa kanaaf dhaamee beek فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل مسلم أنا نبي الرأي وانا المخي مسجدني من نما مسلمات جدو أكمنات نما مسلمات جدو يرو بنا قبدا بكتنا الرباط ملي لأنه بكتوني بتورا إسي بلشوتو إرجبتو لدو بتو مرسني قبن جنمتك سومنا أولي قيوم توقع سومني برشيخ galgala galee hogga namni fuffure diidawuma sagalee hafee maal waan dhiirti qabdee jee bar tokko irraa fuudhamee bar sheekh waan dhiirti qabdee jee diidawuma sagalee hafee jee amma masgiidni kun waan dhiirti qabdee abadan rabbiillee garaa nuti hin jabaatu rabbiirraa waa abdannaa beeku humna teenyaame gabrootuma akkanatti haga humna isaa sosso'e kana rabbiin abadan garaatti hin jabaatu katabe kanaa siimaa kitaaba abadan garaatti hin jabaatu manni keenya numa bitama bismillaahi mana ribaan kafalle mana rabbii kafalle mogoonillee yoo jiraate kafalaat deemna waan rabbii kiisha tokkotti dabarsaa deemna malee kasaaraan qabnu beek namni amma 30 mana dhalaa kafalee beek warri kafalaa jirus jira beek raganaa seenillee juuza eegale waa wayyaa see laaftuu see Sheekh Hussein dhaluu seetee biddeen tokkoon ceetee jee beek hogga ziyaaraa san namni sinqeeffatee deemaame warra akka malee ta'e Sheekh Hussein dhaluu seetee biddeen tokkoon ceetee jee sinqii biddeena tokko godhatte lafti fagoo immoo biyyootee jaraa'u dirree Sheekh Hussein lafa fagoodha Sheekh sinqii ganqalloota akkasii feesi biddeen tokkoon hogga makmaa isa ta'ee hafe biyyiteenyatti nama odoom waan hin fakkaannetti deemee fi yoo batache tokkoon Sheekh Hussein dhaluu seetee biddeen tokkoon ceetee jee balaan eegaluun nama deemu xumuruun ammoo jabaafee xumuruun isaa jabaafee kibaafaafee ati amma biyyi biyyumaa wanni ijaaramtee kopheen qalasni kunillee saboo kana naaf iddeedha qalasni kun amma kanallee yoon maal janiin afataan hin fuudha yoo jette nama boodaa beekuu gammaati
gandaa akkasii ijaarame gowwallee ta'uu nu feesisu aqlii qabaataa deemu nu barbaachisa. Ta shari'allee yoo isnitti yoo isa shari'allee xiqqishoo namatti ulfaatte yoo haa xiqqoo maatiin boonni rabbiin dhumaanuun jaa haya kam jechuudha jechuullee yoo jiraate wallaahi ifaajee ati waan kana keessatti ifaaju yaada ati jiruu dhabdee waan kana keessa yaaddu sa'a obortaayimi silaa takkaamii diiddamnillee jiraate lafee ta'e itti si cabsu kafalteen finnemas wanni sun waan akkasii balaadhaa achi hin deemtu wanni kafalanii silaa namni waachi dhiibaami abadan kafaltiin hin dhiibdu amata tokko boodas akkuma waan bakka san jirtu si fakkaata riba sheekh badhaan sheekh nama mana kafalu wajji wal beekame anu qaceellotiin qaree beekama kafaltiin tun sheekh achi hin deemtu wanni hisaabni bakkuma san jira si fakkaata wallahi maal goota gaa nama kafalee fixe bee eenyu fixe jii gaafadhu sheekh irraa du'eet ilmoo dabratu amma soddoma maalitti beekta akka kee jira amma soddoma kamasgida akkasiimi waan rabbii kafalla odoo mogoonni nurratti hafelleedha insha Allah ani illee si wajji kafalatu akkasi beek baabaa kanaafu irra cimaan ashaaraa nuti biyyi tana eega dhufne rabbi nu qunname mana tokkicha kanatu Allahu akbar yoon kaan ani ama yaa rab ani amata hangana biyya tiyyarraa bahee dargiin na baaftee wayyaaneen na baaftee wanni feeti qaati lakkaayi waan sababatan tuulaa jira na ariitee abbaa kiyya jedhe anna hidhamee harkee kana na ta'ee achi booda deemee keeniyaa dhufee amata hangana taa'ee maarree dhaqee achi qunca'ee waan nyaannu dhabnee akkasii quncaanee amma gabaasaa kana rabbiin ni qeebala amma kana dhugaa isin gaafa deegar amma kun yoo inni itti ta'a malee rabbi biratti hin ta'u sunuu ammas yoo inni tuun ta'u kijiba beekaa qeebalte malee akka jiru kijiba onne sun silaa kijibuma xiqqoonuma fakkeessaa nuun jaannaan jee namni tokko duuba silaa numa kijibdanni beeyna kijibuma fakkaatu godha akkas nuun jaan jee beeka akkas nuun jaannaan jee tokko xiqqoonuma fakkeessaa jee jechuudha. Amma rabbiin ni qeebala waan san achitti yoo inni na fuutee as na fiddee baatii lama hoteela na keessee achirraa nu fuudhanii hojii teenyas eegallee akkasitti gaaduunee fuula kee dhufne yaa rabbi yoo jedhan amma. Bargaa gabaasaa barbaabaa kiyya numa dhufaan hafuu bar. Amma tanaan jennata lee naadu jam. Tanaan amma jennata tanaan seenuu deemna mee maaliin seenna maal himneeti kagoo. Kijibaan jennatan seena. Bar dubbiin tun illee kijibalee ta'uu baatu uma jiruuti maal sii gooti tun. Waan ati nyaattee fi waan ati dhuyidee miti wanni rabbii biras sawaaba ati itti gaafattu. Namni yoo rabbi fedhe galmee keessatti wanni rabbi dura qabuutee eenyu mana kana duuba. Biyya kuffaraa dhufnee rabbi biyya qiblaan beeyne qiblaatti goonee biyya iidan beeyne iida barsiifnee biyya soomanan beeyne soomana barsiifnee biyya azaanan beeyne azaana barsiifnee biyya masgiidan beeyne masgiida itti ijaarree diin keenya qabannee biyya san keessatti wareegamne haga humna teenyaa ni beeyta rabbi ati. Tanaa beeki wanni rabbitti himan. Galmeen illeen tanaa beeki wanni hisaabni illeen kanaa beeki. Hisaabni kanaa beeki. Wanni amma duniyaan guutuun irraa torbaan kana oduun haaraan addis zeenaa wanni jedhama akka hawaasa keenyatti akka diyaaspooraatti illee haa fudhannu. Oduun haaraawni amma jirtu oduu tamini beeytanii oduu masgiida kanaati. Namni beekuu dhabuu malaa barnamne oduun jiituun amma inda warrada masii galee mubaashara deemaa jiru amma sammuu namaa keessallee jiru lafallee jiru maali waan guyyaa torbaan dabree dalagaa turre kana guyyaa lama dura. Kanaatu jira amma maaliif gaafa isin biyya tana dhuftan namni isin dubbatee jira. Wanni biroo takka mee duniyarraa wanni namni itti isin yaadate waa edmantan itti jee hawaasa keenya edmantan jiru jee maaltu jira amma dura umaan jiran ganallee dhufuun teessu tanaa jira moo tanaa jira beer namni gidee dubbii nama miliixeen beekanii bara warra carraati har'aa hawaasni kiyya bakka kana jiru warra carraati. Amata 50 har'aa seenaatu haasawama amata har'aa immoo hojiidha amata 50 har'aa seenaadha wanni. Isaatu waa waraaba waa waraabdu eega guyyaa manni kun bitamirra dokumentii takka yoo lafa buufte an keessan jiru beeku. Hunda walitti qabnee ilmoo dabarsinatu. Beeki dokumentii tana wanni nuti qabnu beeku. Zimiroo biyya faranjii dhufnee qamisuma qofa jirjiirannee kasammuun waraabmisuma jirtu. Hin ta'u warra jiruun akkasiin taatu beeku. Sammuun achi jiraata qaaman as jiraatu hin dalagu baabaa kiyya zamana dokumentii wal dhaalchisani guyyaa mana kana binnee farramnurraa wanni haxooyne sadii yoo tana dhiinu sun hundi dokumentii deebuu qabdi warra gaazexanyaan jira dhiqiinsi isin dhiiqan sun jechi isin akka deemtanii Allahu akbar jettan sun dokumentii amata 50 irraa ni qaraama koominitii bara manaa keessa 2024 kan wakana 23 23 walitti dhiyaata zamanni borso saati fi kun hundi
كوميونيتين دي دم يافر كيستي كوميونيتين تكتا أفريقيا إثيوبيا رادوفت إذن أوروميا جيتشو فيتني أوروميا رادوفت كذي سنيبون عارف تا أوروميا رادوفت أنا مو إثيوبيا راندوفت كذي بيها كوميونيتين تكتا أوروميا رادوفت كانوا وكرابي أكثر حاجة نوكا أكثر ما خلق قلبي نبنيف نما غري قلبي دريدا كوميونيتين تكتا أشي رفت برح منا بتجاني أكثر ما تأفعلين تاني يوها سواد نمني أما شنطة بود سر رافون جروان زن خنو منا خنا بتجي شو قبض قالوا قرابي أسير قرسي شو قبض سكرير أنا قرسي شو قبض ويا إني هتعاوب أكمل من نجرو خنا هون دي ورا بيو دوكمنتي تاشير ده شيء صعب توني أبو تينا دعاء جرت ما ورا بو كفاجر كذا تانية نسيج جرا نام هدو جرا جولة دو نرجع أتي غري تجارة دو غري دوكمنتي ترى مزي قاله بالصوت والصورة جاني فلا ربط مزي قاله بالصوت والصورة أما تا كود أمبودا غازيتا ما تنسينا بيه ما تما كود أمبودا mana kana adeem sarra dabarre kan warri boordiiti sarra dalagu seenaa beek seenaan silaa samii buutii tanumaa seenaa bar warra seenaa san dalagu rabbiin hawaasuma kiyya kana godhuun numa kana lallaafoo kana godhuun mucaan tokko ka eegan dhufe baatii meeqa manalleen kireeffamne riyaala 500 doolaara 500 kanan qaba je'ee waltajirra mucaan kenne sun sagalee sun hafuun qabdu beek sagalee san keessaa barbaadinaa baasitu manalleen kireeffanne ammoo 500 kanan qaba masgida keessa sagaleen namtichi taa'u tokko khatara faan taa'u ani nama haaraa waarra dhufe way silaa waa harkaa qabadhee guyyaa kana sharra kee jeetu kusheef achi ta'a tarafa silaa guyyaa har'a kana sharra kee sheenaan humaa harkaa dhabuun guyyaa kana keessaa na hambisuun na dhagayamaa jira jee keessummaan tokko silaa wagga san 200 kennuun nurra ture anillee namtichi of duuba deemnee laallee silaa namaa irraa kennuu qaban mooraaliitti godhuu qabna ture namtichi san guyyaan sun jabaa beek wanni kuni sagalee san barbaadinaa baasi sagalee nama akkas jeesan anu achirraa lallabaan ture ani manalleen kireeffannu amman dhufe kajuudhi 500 san eessa argatee namni kennuufis hin beekne rabbiif dabarsee beeka wa yu'thiruuna alaa anfusihim walaw kaana bihim khasaasaa beeka tuula namni kun hundi wali qinxaawa ni ajaa'ibama ammoo amata gaafa nan juusanitti irraa ajaa'ibuu ta'a namni tuuta'umaan qabneetu waan kana hojjete wama xiqqoo qabdurraa murtee jechuudha akkasii bar irraa hafeetiimi dubartiin dahaba ofirraa yaaftee hunoo ilaa kalee asin dhufite giraama 60 nutuuni rifanne saboo nutumtinuu silaa waan kana kenninaa jechuuf shakkinee beeke sheekh karaa keessatti ma shakkinee silaa gurrattiin sitti ma sheetii kun nama waraaba wallaahi nutuuf shakkine sheekh dhugaa rabbii waate namitti sallaalaan ture namitti illee mijiyyoo sallaalaan ture wallaahi nama waan kan hammana takka fideen fakkaatu fuullisii sheekh irraa mabsuuxa duuba sadaqaa jechuun waan itti gammadaa kennan waan san irra laalee beeke miyyoon nu bira dhaabbatee bar sheekh humaa takka nama waan tokko godhe ittiin fakkaatu akkanuma qofluu malee nama hammana qalama tokkicha kana hodhaa ittiin katabaa jee kennin fakkaatu fuullisii mabsuuxa hawaasni kun hawaasaa laafaas ittiin fakkaatin dubartiin daaboo ofirraa fuututuun as qofaami qaanfannee waltajjiirraa horii ho'aane qabu tokko Ameerikaa duuba خليفة الدمازي جالساته واندر رمز وفصل أشرا أسيت جرى هوني وقعد هبا خنا باسو يوم دي بي إيه بتدا أما جرى نخن ريبا وما كابو باسه خنّي يرو تك إن شاء الله نوم بتدا أما ليه أرى نوم باسه به أكاس ما فدوا دوتي نوم باسه أرى وانه هو عنقتي كبادي هميله أمة خنا اللي يجو برباچيسا هميله خنا اللي أبسوم برباچيسو tajaajilli qur'aanaa tajaajilli salaataa dhaamsi tokko keessa gammachuullee moggaa garii na rifachiisallee akka nama tokkotti be namni waa kafale sun aboo masgiinni nuti humaatii miti hadaraa masgiiduma kana keessatti akka biyya abalutti nurratti waliin dhabinaa jechuu kadhaamillee numa jira be akkas dhaamamee beeke dhaamsi dhufee bar dhaga'ee jira baran dhaamsi dhufee bar ani dubbii teessoo irratti rafuu beeke dabaqii bakka taa'u sayitti irra fu'an waan deemu san hunda in hordofa amma zimbiloo akkama taa'ee oduu odeessu waan achirraa dabru san akka nama takkaa waan dhageenyitti dhageeffatu abbaa fedhaa dabarsu hadaraa masgiiduma kana keessatti akka biyya balutti nurratti waliin dhabinaa je'ee barbeerrii dhaamsa ergaa kun ergaa jawaabee akkanumatti gurra nu haa seenu sodaa qaba jechuu beerri kun jee waa bitu argamsiisurra waa hoogganuutu irra nama dhiba bulchuutu irra nama dhiba argatu waa hedduu argannee ufarkaa dhoyinee beeke hedduu jira illa koynu amma nuti
asii galee seenaan guyyaa tokko haala koyitu wanni argannee xiqqoo irraa ilaa guddatti ufumaan balleessinee ufumaa laayin illee lakkoofsan qabdu beeku mana kana rabbi irraa wanni kadhannu mana kana rabbi nurra haa tursiisu tajaajila hawaasni keenya niyyate san kennu rabbi nu haa godhu hawaasa baay'ilama seenee waa ofirra akka tabee dhaamsa godhu barbaada dhiyoo sanallee jennee turre beeku horiin rabbiif baay'ilama seenaan khalaas yeruma baay'ilama seente sanii inni haasi bira jiraatu malee yeruma san bayidu akkasii amanidu deebinee waan san irraa ooluun yoo diiguun namu rabbitti baay'ilama diigitu akkasii beek walii hima nama wal beeytan silaa nama maqaa kadhatan san hunda numa beeytanii mee dhaamsa kana itti naa himaatu bakki tun bakka fatanaati ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم جبر ربين بخلوا به وتولوا جبر نموت يدور ربي بايلما سينيجي ربي وكان وجود أما هو بركز جري أفتان ديم نما نوتي إسني يا دكيسا واحد بايلما سينتني به غافا نيروبي سني في غافا يوغندا تي في مصر سن يا ربي كن يكن وجود يكن غور يا ربي وكان غور يكن غور يو بي يوم كان هذا سن مسجد جارا حجر جري مسجد جارا اللي جنب أبو بيه مدرسة جارا يا ثامن غرقا هذا أباخي يا مارو غور namni baay'ilama seenee dhufee beek silata godhee halkan salaatee isinaa fi khamisa soomane amman soomanu beek bakka rakkoo soomane bakka bal'oo godhu dhufe fure achi soomane asi fure beek ganaa soomani nuuraaf dee beek jidduudha immoo wanni gammadu nama dhiyoo tana asitti shaabaana soomanee furu yoo gallaalee gammachuu takkaa umriitti hin gammadin na gammachiisu anilleen hin soomane musaafira jeen dhufe laakiin nama soomana furu ka argee gammadidu laa yazaalu alkhayru من هذه الأمة وأن تجر علماء نقاها أبدا أمنكم خيرين أبو جل مالف لأنه كنتم خير أمة أخرجت للناس ما كان نوخنا بمعرقي ألفنا ربي برا نوخنا بخير أمة جتو نتي خير أمة قرآن خير خير الكتب نبي كينيا خير الرسل أكذي به أمنكم أمة سنة قدان سا قدا فيلمتين ساد توتي توتا فيلتمت هم فدي توتي توني نمو يدمالي هرفتو جي شيخني تقودو توتي تو نمو يدي مالي أكرافتيني نفتو جيدو نمو يدي مالي رافتو جيدو نيغا تنترتي مالي انكفتو جيدو ما دي قالي نيغا تنترتي مالي انكفت لا يزال الخير من هذه الأمة نخون هم في اللي يوتد نبي خير يما ربين إساني خنسان هم بانسون أبدا إسان كيسان دمم توجد إن قم دي بيخ نمشي عبانا صومني فرصة رقارك قم دي بيخ قرار خيسة با لا يزال الخير أبدا برنامج تو كدر دور إقرا جاني الدنيا بخير خجو نمني إيه أوه برخاسي هاقول أي مستشار نما خنا مكة ولد دفنه إساني وجدي أنا ما لقى اللي دم بيه ما لقى نتكلم ما شاء الله وربي برخاسي هاقول وسيدي خيا في ده بوشيخ الرفود هذا وركوري بور رفود الله أكبر أبو برخاسي هاقول نمني بيرول لين سلالته بورو كبوان كنا حواسني خينا خامس جرول لين خامة سجلتي يا أبوولين شيء سيدي وان بايلما سينة ربي في بايلما سينة سن وفي الراباسة بكرابا في خير ربي سيهاجود برخا ربي سيهاجود إلمان برخا ربي سيهاجود ورا أشارة بيتنا خيساك أبو ربي سناتاج ربي سناغرغار الدنيا بخير يعني برامج تكوجرا الدنيا بخير يا شيخ إلا على قافة إكران جيرزان زمان هني هو قلت ونسوني برنامج الدنيا بخير كون نما بق وما خير وما تكت الدنيا تنقول بدل لبمت أما لو تدين قد أس حفلة غني مسجد خنا غني مي سام في ده أمثلة مقالة بيا كندا مقالة إدمنتن كيزت برنامج أكنا خمسجد بيتول أديم سفميجي خنا في ده بيا بيرو الرئيس خقراني بيفهم في ده بيا تاني الرئيس سام في ده بيا تان تامو الدنيا ده كير بينا جو موجود أتجي ده بابا ما كم ما ساتو الدنيا بخير الحمد لله ما دي قاله الدنيا بخير برنامج الدنيا بخير أبشروا نما خنا نما ربي ربنا نقولين بله ربي نما دبوا بخير nuti qofa nama rabbi dhabu rabbi nun taasisu warra masgida kana ashaaraa kaayee jechuun warruma kana kafalee jechuudha bara ashaaraan biroo maltu jira tanuma bara man banaa lillaahi masgidaniin namni kophatti masgida jaaruudhaa mi beek sheerii dhufe amma zabana kana sheeriin ki waan jedha kanoo kanaafi waan qaba wali buusanii godhuu jechuu kunis beek dubbiya jabaa dhufe beek jaartee jaamtaa akkamii jaarte qooda as keessa qabda sheerii sheekaa ati kuma shan qaba tokko kudhan qaba kanoo kanaami sawaabni illee sheertee bamba beek sawabi sheerii dalayna bar sawab kan wakanaami amma san dalagaa jirru hogga waan xiqqoo qabnu kuma tokkorraa 500 dhibba tokkorraa waliif finnu kana waan qabnu walitti finnee mana rabbi jaaruu deemna
qoonni keenya wal dhabuun ni mala haqa 100 fi hakuma hudhanii sawaabni shee wanni qoonni sheerii wal dhabuun ni mala sawaabni immoo namu sawaaba harkatatu asii galee gadaan keenya gadaa masgiida biyya tanatti ijaarre keessa lakkaawamna humnuma tanaan rabbi tawfiiqa kan nuuf haa kennu masgiida kana ziyaara qur'aana sheekh abdii irratti ifaajaa jiru san sheekh abdii haa jennu malee namoo wajji jirtan isin walitti illee hinaafinaadha namni hedduun miidiyaa irratti argaa oolu isa waan ta'eef hin jaa namni biroo ka wajjin deeggaraa jiru akka hinaafne iyyuu hin jee namni khaxaraaf irraa eeguu fe'isa baabaa akkana wakkanaame mee haya tiimii sheekh abdii haa jennu fitinaa jalaa ba'u laki eeguma gaarii baabaa kee aboon isinuma jirraa waa maqaa nu dhooyine kan jenne tiimii sheekh abdii haa jennu tiimiin sun quraanni amma duraa adeemaa ture sun namni waa isinii dhaama namni yeroo waan xiqqoo rakkoo keessa jiru jabaadha yeroo bal'utti ba'ee ni laafa namni gariin duuba mana rakkoo sanitti kasi quncaanee amma mana guddaa kanatti hogga baanee laafinni dhufullee numa sodaadha bee quraana kana akka gaariitti wajji dhaabbadhaatu akka gaariitti dhiiras tahee dubartis tahee quraana kana akka gaariitti ustaaza qaraasisu kana wajjiin dhaabbadhaatu akka gaarii gargaaraatu biyya Austraaliyaa takka Milboorni gaafan dhaqee overtime sheyni overtime dalagu irratti haraama jeendu ana haramse gaa shari'a leemi sheyni kolkola jembo sheekh overtime dalagu kolkola rabbi sheekh akkasi nu godhin jedhu sheyni daqiiqaa hanga isaa hafte san masgida dabarsuu dadhabee qur'aana irra dabarsuu dadhabee sa'aa tirfii hojjetuu deemu namni asii masgida qur'aana qaraasu ammallee sheekh akkasii sheekhan jeniin naasii himaatu bololli kunni fokkataa akka sheekh irraa fokkatu hin jiru namni bololaan hoggayyuu hamumaa beeka akka sheekha bololatti hamaa jiru sheekh diliin ni fokkati takka jaarsarraa fokkatu hin jirtu akkasii beek diliin tun hamtumaa beek jira dargaggeessa kanarra amma jaarsarraa fokkatti bololli anfariir sheekarraa fokkata nama biroo dhadu sheekni bololaan gaarii mi beek kata minaas himaa sa'aa tirfii guyyaa aladaa fi sabtii san silaa ijoollee tana keessa dabarsuu odoo qabuu hujii waan birootiif sheekni tokko yoo deeme ani gama kiyyaan salaatul janaazaa irra salaatudha oduma inni deemu allahu irratti du'a salaataniituma eeguudha sigalaam ni du'a irratti du'a dura salaatu irratti duruu du'ee beek namni du'a jechuun lubbuu sirraa ba'uu bar waan sirraa eegamu godhuu dadhabuun du'aa beek bakka namni itti si eegu hanqatuun bakka silaa ummanni itti si ilaalu dhabamuun waan sirraa eegamu godhuu dhabuun isiin du'umaa beek silaa du'umaaf ta'a dura salaatanii har'a du'u ammasii galee irra duutii qotaa jejee qabrii qotanii namitti inni gaggabdee edaatan gaggabde tana ni duute seeyanii qabrii qotan aboo namitti inni sochooti je namni odoo taa'u aboo irra duutii usaa qotaa jettu karaa irra duutii qabrii qotaa dhaabinaa jeeban irra salaatanii tuma har'a du'u eeguudha namni rabbi quraana si beeksise shee abdi bira hoottu mee maalin si gargaara jiindu quraana naayiroobitti qaraayee namni kun baruun deebi'ee qabee isin dhodhokata malee nama quraana qaree as keessa jiraame dhufee mee namni sun guyyaa san mee maalin gargaara ani immoo gaheen tiyya maali yoo je aliifamoo aliifan irra bayamoo juuzii amma kan irra bayamoo deeggarsaa beeku mooraalii janiini kana kanaafi godhuu qaba akka gowwaan taane namni sheeka ta'eefis waa hedduu waa barsiisuu hin danda'u beeka anamma aliifa nama qaraayisuu hin danda'u qur'aana ijoollee irra bahe yoo jette waa takkan beeku nama akkanaa kanan qaraayisuu bare malee ijoollee qaraayisuu hin barre dubbii jabaa beeka dubbiin kun namni ofiin himuu beeka nama anumaa hima malee nama ijoollee wajji sabaree ijoollee xixiqqoo tana tatakkaa duniyaa tana gubbaa aliiftu jiraan beeyin bar sheeka waan lafaa beekuni wama kana jiraa hin beeyne kana aliif jedhaniin kana ba'a jedhaniin mee laal fageenya karaa kanaati bee kana ta'a jedhaniin kana sa'a jedhaniin mee bureessu sabrii akkanaa ees duniyaa gubbaa jirti mucuma san gaafa kan qur'aana nutti qara'u as baasu jechuun waan lafa dhaa'un qabeenyaan beekanii dhaban wallaalan jette oromoo qabeenyaan beeytu dhabammoo ni beeyta guyyaa dhabde beeyta sheekni kalgaarii amma jiruu fi sheekni edmonton jiruu amata 20 irratti illee sheeka akkanaa tolchuu nama dhibaa beeka anaatu nama tolchaa na gaafa dhunaas himaatu warra kan amma tuuta tana amma 30tti qaraasiftee leenjiftee nama kanaa tolchuu hin dandeessu bara dhuguma siimaa beeka hin dandeessu sii balaadha namni kun eessatti qara'ee eessa turee amata meeqa fixee rakkoo meeqa nuti sheekuma kajaniin kana garreemi akkasii beeka nuti bara amma shee abdi sheekuma kajaan gartan malee isin waan inni akkamii akka dhufe ho'i beeytani hin beeynu odoo baajata baasanii qaraasisan taate amata meeqa nurraa fide nama kanaa tolchuuf yoo amma 30 25 irraa ilaa 40 nu feessa sheeka akka shee Muusaa So'aalaa san tolchuuf amata 40 nu feessa yoo xiqqaate aliif irraa kaafne sheeka godhuuf baajanni asii bahulaaliyaati qarshii takka baaftee aditti
ijoollee karaa isaan jirtaniisin biyyaa teessanti biyya bilaashii malee namni waa nama barsiisu wareegama meeqa irra kafalee ijoollee barsiisa warri mana barnoota kafaltii qaraayisu numa jiraam isin keessa akka doolaara oowwaasan ammarraa lakkooyitee ammatatti meeqa kafalteeti ijoollee amma ganaa ammas ol deemuu jirtu ta ganaa lafti isii dura dheertuun jirtu ogaa amma kafaltee mucaa kana nama gootee kanamni itti haajamu gootee guyyaa as baate wayii wallaafaadha wanni kun sheekanii fi kabiirran islaamaa kun keessaa uka biyya teenyaa kun oromiyaa kun galanni isaa rabbuma tokkicha bira jira beeku natti asin deebisina namarraa hin haasa'u jira galanni jara kanaa rabbuma tokkicha bira jira malee lafa tanarra galanni isaallee hin jiru beeku annumaan beekaa beeku ni galatoonfannallee yoo jenne umrillee galatoonfatuu hin dandeenyu gargaaraa wajji dhaabbadhaa qur'aana kana tooyadhaa irra jabduu waan nuti biyya kanaadaa keessaa qabnu mana kanatu manni kun waan maallaqa qabnuun kireeffannee numa galla kiraadha waan maallaqa qabduun biyya duniyaa namni hiruma galaa beeke namni mana ufii qabu inumaa Afrikaa kana jira malee sheek akkasii bala namni mana ufii galu qabu inumaa biyya miskiinaa san keessa jiraa'u tuni biyya kiraati sheek katabinaa seemaa sodaatanii biyya kiraati biyya liqii biyya kiraati maallaqni keeku yoo dhabame ati meeshaan teetuun aluma kana jirtiiru gabbaatee ala nutuu badheen gadda ulaan nu qollofamte badheen gadda ba hoteela galluusan way beeytaa akkasee qaraatiifin siimaa beeka ammeenya fiimi kafaltiin nuti kafallee guyyaa waan guyyaa meeqaati eenyu beeka hoteela sana guyyaa haada gongorriin jiruudhis anaa siima wayin si qaraayisuu deemaa baran dubbuma maallaqaatiin siimuu deemaa beeka malee waan san komii fiimi isin guyyaa muraasa kafaltaniimi ree isin shughulii biroo jirtaniimi guyyaan sun ni dhume wiliin hin haaroomfamne qulfiin teenya mana banuu didde ishee qulfumte kiishaa qabne duraan banalleetuma galaan jirru didde qulfiin maal taate jennee oriine yogga ilaa gandaa gad dhufnu bakka markazaa machee kaffalaachuu asaaddisuut wiluun asaaddisu daqiiqaa muraasni maallayni daqiiqaa muraasa siif hin dabarsu jechuu wanni an qara'u jiru bara kanaa bara masii galee waan ati qabdu kanaan jiraatte malee baradoo tana keessatti meeshaan kasii baate kaampaanii saniif waan kafaltu yoo dhabde gabbaata hanga mana barbaaddatu daqiiqaa fi sa'aan hin jiru safaa taantu kana wakalaame duniyaan mana kiraati duniyaan duniyaa liqiiti amma jirru tun liqi tana numa jiraata inshaallah amma fedhallee jettu tanan dhabdu tanaa olillee wanni ati fiddullee hin jirtu baabaa kiyya wanni takkitti nuti biyya tanaa qabnu mana kanatu manna keenya sun hin dhabamu abadan yoo dhabnellee mangisi nurraa kafala kiraatu hanga nuti irgannutti manni tokkichi rabbii fi nu malee hin qabne kami mana kana akkaawuntiin isaa akkaawuntii teenya manni isaa mana keenya mati gale jiruun isaa jiruu teenya manni kun hin baana akkaawuntii teenya teenyuma tana qaba inni kana xiyyeeffannaa jabaa irra kennine hawaasni waan baay'ilama seeni hundarra bakkitun bakka fatanaati beeke bakka fatanaati wanni itti deddeebuuf beeke maalleen kunis fatanaa qaba hogguma guyyaa lama sadii butee torbaan geessee wanni duraan baay'ilamte sanirraa gaddeebsa boona ni mirqaane moo gaafa sanuu moo rabbumaan nu kaase moo achumarraa sheekotii waa himtee anugu kanan jee hin beeku akkasuma godhaa beeke yoo bubbule wanni oowwitutti godhuun gaarii madaa oowwitu yoo akkana goone deema otoo deemu amatto baatii takka hoggaa ga'ee duruusi keessatti irraanfatanii beeku aayaa dhiistaraa wuliitti saftee wiluma kenninaa jee wuliitti abrahammatu akkasii beeku ammoo baree arbii biratti bareedaami akkas ummata dura dhaabbatteet baay'ilama seente barsi baay'ilamni illee wulii lama beek ho'umatti niyyattiilleedha yoo jettillee gaarii way irra wayyaa beek nama dura dhaabbattee baay'ilama seente baay'ilamni sun odoon sharafamne odoon jirjiiramne baay'ilamni sun guutamuun rabbi biratti galata guddaadha rabbillee namarraa gammada nama dura namillee namarraa gammada abalu waan baay'ilama seene guuteen kun nama birattillee jaba rabbi birattillee jaba eeyba qaballee hawaasni kiyya waan baay'ilama seene akka guutuu kadhadhaan malleetu kabiroo haas hin jirilleen waan kana dhaga'ee akka waan baay'ilama seene kana guutuu jechuun maanaan isaa maal jechuudha. Hiikkan isaa masgida kana ati bitte jechuudha. Wanni kun sibiratti hafe jechuun masgidni hanqate jechuudha. Akkasiin laaluu qaban. Namu qissaa tokko kan namni hundi himu namni tokko wayii tokko amiira wayii ta'uu mala barmeela tokko kaayee namu aanan itti guutaa jejjemee barmeela kan ta'e aanan naqaa jejjee haasa'uma. Namni garii akkam godhe silaa namu aanan fidaa ani maal godhaan aanan qisaasaa miti jee bishaanuma hunu hanganaa kana fidanii naqan hin mul'atu barmeelli keessi. Booda yoggaa barmeela banan bishaan ta'e hundisa
نمو أنا نفيد أنا أبلو في ده جيب بشام فيدي أنا سلا شيء أبدي أنا في ده جي أم بشام فيدي أتيس سلا شيء صالح أنا في ده جتة بشام فيدي شيء صالح زي أكاسوبا برميل اللي يقبلن أنا نو خيز نجرو بشام ملي خنان تندمت أكاسنا ما دراتي ما ننسى أبلو فانو سلا نورا وداني جتة أم ببلاتو ما تكوتي كونغو ده وجد ما ننسى أتي مسجين هنا كم بيتام نجوتي جيتشولا جما خيتين جيتشولا هورين كي يخون أرنا بيرتي أولون ما نخنا بيتامو دوركا يوامو أتشي إيبا جيتشو تنبيه حكم ندو كارشين تكتين تون شان تملتون إبتون بكجا أمترا هفون أنيو تدي بيروس رافون مالك كارشين دي بتكوي رتني فودا ربني إيه سجيرة سانتي ما مجاتو كوجرا سانتي ما وي إرئيسه وان تكو خفالين عنجي كارشي تكا إرئيفتين عنجي أما اللي بودا سلا إرئيفتو من عنجي يتين دولار تكو دي لما قد إرقيف جي دولار تو كيتشو فيسان الراموراتني هنغانا قبدا فودادو نانجانجي خاين انتر في غودي سانجي هذه قال الدنيا والله حساب تجرى بابا يا كانوا كلامي خوني ور رايرته ني خفل ما مالني اذا مالني خي هفو جيتون خفلتي اولتي جيتون ولي قال لي اما اكنا بروغتي دلينو لا كويس مالك او سنتين لا كويس خايون تون غلوماتي جيتون اني راولون خايو غلوماتي جيتون اكنامني انام في داجام بشام في دي برميل غوتو بشان تيسون نمو يو أنا تكون نجي نمني لبيتوكو نمني كل نمني شنتم أكو ما خنا جيو بوده هافي خفلتي ما نخنا بوده هفتي جيجو نمو ندوم فقرة بالبلاني دولار كوما شنك أمريكا عبد العزيز صاحب نخيفان صاحب إساتي در جول إساني دي وقا ترى باي لما سينو ورا سجرو فاميلي دادو ونمت لغا جرو وان فودا تماك أبو جيجو وان دي غرام على جيجو خنا وري بورد اللي نرچيچا وسو gogaa jiidhaa maran jana afaan oromoo ni beektaa gogaa oduu jiidhaa marta goggoynaan namni mana kana keessa jiru halluu takka maruu hin danda'u gogaan tokko sanuu isaa akka malee goggoge namni kun irra walga'e maruu hin danda'u halluu jiituu maranii jan isii jiituu immoo an tokkichi illee numa mara akkanuma firaa kan adachaa zooti natii galaa afaan oromoo torbaan kuni torbaan kafaltii ta'uu qaba kafaltiin tun immoo ufumaan namni beekee haa fiduu osoo hin ta'in namuu galmeen nu harka jirti walii yaadachiifnee bilbillee isinuma eegaa jirra waan baay'ilama seentan san warri ju'u hujii isaa adda dhaabuun qabu yoo dubbiin barbaachisaa ta'e ilaa bakka namni sun jirullee seenee harkaan tuqu malee sin ta'u namni gariin himuu qofamee harkaan tuqullee dirqama ta'a sin baana jechuu namni tokko tokko arrabse dur kitaaba irratti arge nama taabii yoo taate namni tartiiban qabee tokko arrabse lolchiisee aarsuu fedhe taayitu malaala duuba hoggeeyne aaruu dide barsin baanaa jee tuqee amma dubbirree didee miidhamtichi sin baanaa bar jennaan barsumaaf hin dhiifama godhaa jiraa jeen antichi jabaa beekun sheeka jabaa sin baanaa bar jennaan barsumaaf hin dhiifama godhaa jiraa dhaga'uu dhabeetiifi dhiifama sii godhaa jiraa jeen akkatti tuqan malillee too namni akka kiyyaa kun akka tuqutti haajama akkana kanaami ka tuquu barbaachisu tuqaa ka itti dhaamuu barbaachisu dhaamaa ka yaadachiisuu barbaachisu yaadachiisaa horii baay'ilama seenuun naman dhibuu sassaabuun ammoo murannoo jabduu feesisaa ufillee zigaalaan deemina namni waan rabbii zigaalu namni waan rabbii hojjetu ufilleen zigaalu ufii fi miiqa gaafatan ummataatu uf dura haye nama kana namni waan hojjetu ummataaf hojjeta akkamittiin nama gaafadha namni keenya akkana namni juu durumaa mana isaatii bahuu dhabu egaa namni kana hokkolaa deemu durumaanuu itti gaafatama ummataa fudhachuu dhabu eega ummata fuute immoo ummanni haga namni hundi waa arguun eega yoo jette guyyaa namni arge dubbiin adda galteetu akkasii beek namni dura argee kun yoo marxifanne guyyaa namni hundi waan kana argee bayyanate dubbiin adda galte duuba duruu si kutte onnesu namni taligaa mana kana harkaa qabu mudhii isaa jabeessee guyyaa 10 eega baay'ilama seemanii irraa guyyaa 10 qabnu kanarratti abbaa qaburraa fudhannee tartiiba kaanis wajji deemuun ani dhiifa malee sorry keessummallee waan akkanaan haasoytullee jechuun ni mala ani immoo wanni rabbi keessumummaan qabdu irratti cichuu feesisaa namni taligaan tun isa laalchiftu namni boordii ta'e namni imaama ta'e namni masgida kana waan nama hoogganuu jira amma yeroof namni hoogganu sun wareegama kafaluu qaba hanga manni kun qulqullaa'utu komii himannaa maal naan je'anii hidhee kaa'uu qaba nama waan rabbii dalagu namni kaarra sheekhu seen ziyaarulleen yoo komiin deemen ziyaaruu beek warri si jaalatu taajjaban laallatu jeen akkas jee faarsee bar sheekh warri si jaalatu taajjaban laallatu namni si jaalatu namaan na taajjabaa namaan na jajaa na faars yoo na arrabsaa na komataa hin dhaga'u kana dhageenyan ni hun jaalannee sheekh hawwate wii jinqabu jirti karabbii yoore karabbii sheekhatu kas ta'e
of dhagayaa hokkolaa maal naan jedhan namni nama ufachiisan qalbii nama cabsan namni keenya nama dhaga'u hokkola kanaatiin deemnaan teetuu dalaguu hin dandeessu tarabbiidhiiti hokkola kana hidhii kaayaa ammarraa hidhaa kaayaa kana akka maraataa ta'u namni ogoo waan takka uumu akka maraataa ta'e komii galata illee hin dhaga'u komii mi galataa hin dhaga'u kaayoon waan san fiixa baasuudha malee faarullee hin dhaga'u komii dhiisi walii gallee walii gallee bareeda rabbi nu haa gargaaru tawfiiqa nu haa kennu يا رب نكرجاري يا رب يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ من الله إلا إليه يا رب من إسلام أقول يا الله يا رب ركو في خفل تجرت إلى أمرت أتنور خفل يا الله وروان كان خيسا قودة فرة نتازس مسجد نخني مسجد قافة نبي مدينة قليتي صلى الله عليه وسلم وان اني تسني قدي يوجرات قدمت خينيا والابود سن قدا الفنا قدا خبجا نمني من اسان جارس نما خبجا خولفنا نبي خينيا في صحابته صلى الله عليه وسلم غراغرم ما يو همن ما قدا غراغرم ما قداتي فيتا وني تاتي ملي غراغرم ما قبوبه نتسرى akka guyyaa isaan hijiraa bahanii masgida uumaniisan hijiraa baanee masgida uumaa jirradu rabbi nu haa gargaaru waan nu kenna keessa barakaa nu haa kaa'u waan nu kenna keessa barakaa nu haa kaa'u yeroo har'aa tana booda masgida kanaa jecha fuula namaa rabbi nu dhaabini namu waan qabu garaa isaa laaffisee namu waan qabu gumaaffatee waan kana haa xumuru rabbi nu haa godhu baatii ramadaanaa fuula dura jirraa nama gammachuun gara sadhachi deemu rabbi nu haa taasisu rabbi nurraa isaa hafalu hawaasni keenya dhugatti rizqii inni dalaga keessa rabbi barakaa isaa haa kaa'u waan inni hojjete keessa rabbi barakaa haa kaa'u hawaasni kuni waa hojjetee waan qaburraa maallaqa dila kana waan qaburraa kennu xiqqoo mi beek rabbi biratti xiqqoo rabbi dubbiin kaayoodha malee dubbiin meeqa kafalee mi beek dubbiin kaayoo wanni sun kafalameef sani dubbi kaayoo hoggaa laallee kafaltiin asii kafalamte takkallee nu xiqqoodhaa mi beek dhuga mala inni walii ooltuu walii gatta'uu numa mala ammoo kaayoo takkitti kaayoo takka milkeessuu fi namni kun akka jirutti waan san baay'ee lama seenee kafalees kafalee duba rabbi rizqii bareedu rabbi isaanii haa kennu hujiin dhabamtee hujiin laaftee rabbi nu dhageessin rizqii bareedu bizinasa bareeda rabbi haa kennu umrillee bizinasa mataa ufiitii bulchan ka ufii hojjechiisan hojjeturra darajaa hojjechiisatti nu haasiisu dura mataa keessatti illee of hin katabinaa umrii hojjetaatuman du'aami hojjechiisullee ni jira kan ogaa mucaa saahiba kiyyaa tokko biyyallee ni mu'ammagaa namni uf beekutu mala taaksii oofaa ture nama tokkoon fuudhe jee nama bizinasaa kawayii uf duubatti fuudhe eessaa dhufte ati biyya mee dhufte jarri nama haasofsiiftii mee eessaa dhufte biyya mee dhufte akkana nama Itoophiyaati Keeniyaa amma 13 taa'ee achirraa biyya tana dhufee jeen biyyuma tana dhufuu jecha amata 13 Keeniyaa teessee naan jee jedhamti maal jette wanni ajjeetu kun dhugumaa naan jee amma 13 asuma dhufuuf ganda keenya kana amma 13 Keeniyaa teessee naan jee wajji deemnee hoggaa bakka bu'u ga'u maallaqa hamma silaa hisaabni barbaachisu olillee naa kafalee abalu naan jee jedhu ane gaa namtichi beeka barbaakan dheessu jira akka namtichi sun of dhaga'uuf fedhu abalu naan jee pilees bakka nan taa'ee tana taa'uudhaaf mokkorii naan jee jedhu namtichi biizinasaa kun duuba san taa'ee inni oofanii mitaaksi pilees naan jee bakka nan taa'ee tana taa'uu mokkorii naan jee jedhu namni sun sheekha amma biizinasa qabaa innummaan sun namtichi kasiyanii sun biyya sanitti biizinasa dalagaa gara birollee dachii gurguddoo magaalaa walakkaa guuree biizinasa riil isteet irra dalagaa jira. Wallahi waan sarbi barakaa godheef moo duraanillee nama fiigu tokko xabiyaattillee pilees naan jee taaksii namaan oofuu san qofa osoo hin ta'in bakka nan taa'e tanallee taa'uu mokkorii itti yaadii naan jee. Hojjechiisaa ta'uu yaadaan jee bar. Umrii hojjetaame hojjechiisullee ni jira. Eegan ooliin gaa. Eegan ooliin basi gala eegala foon hin ooliin hojjechiisallee ta'uu yaadaan jee bar. Hojjetuma qofa ofii katabanii umrii saniin galuu osoo hin taane guyyaa tokko an akka isin hojjechiisaa taatan numan beekaa bar ta'uu dandeessan. Kudurumaatu adda nu facaase malee nuti waan wali sheer taanee waa hojjetu rabbiin nu jalaa xiqqishoo hawaasni hoggan dheedhii ta'e hawaasni dheedhii shummoo saattoon beekta dhiifama wajjin soorii shummoo shummoon taatu beek nuti saattoodha akka jiru sheera saattoodha namni kun anaan dhiifama naa godha ani bakka itti ladhe silaa beeyte bakka yuusaa makiinaan dhageenye inni ladheetu
sagalee makiinatu anaa ijoollummaa laaladhee guddadhe makiinuma ziijuullee takkaan dhageenya amma namni kun odoo biyyuma fedhan illee nageessanii amma namni kanaa kun maal waa godha maal goostan maal godha amma anii kun namni biyya arabaa kana dur yaa'aa ture gaafa lafti nagayaa maallaqa babbareedaa hojjataa dhufee biyyatti as dachee maallaqa argate san dalagaa wallaalatti balleesse dalagaan beeynuuti dirqii amma olii gannu oorii jira malee hojii beekuun maallaqa irra jaaltii beeku hojiin beeku namni hojii beekte maallaqa xiqqannuti amma yoo waliin finnellee hojiilee hojjetuun beeknu beeku hata midhaan sii baatara amma namni kana ufumaa bakka kana zeeroo taane malee guddinni uuma xiqqoodha sheekha namni ni guddatas ni hojjetas waan xiqqoo qabu yoo waliif fide namni tokko walirratti amane tartiiba itti waan san idaaraa godhu godhee bareechee kaa'e namoonni hujuma isaa oofate nama muraasa tokko piroojeektii wahirra kaa'ee akka abbaa maallaqaa ta'u beektaa akka gaarii ta'e hojjechiisaa ta'e jechuudha hojjechiisaa amma ajuutuun fagoo dhaamidu ni ta'an ammoo akkas mataa dhaabanii tan duniyaan amma zamana walis siqanii walii gurmaa'an jirra malee namni tokkichi kophatti waa fiduun dulloomtee beeku dulloomtee jirti sun karaalleen dheeraa bilaashee qabriin si fuuti karaan dheeraadha ammoo namni walitti sissiqee namni doolanuu walitti siqu jira Afrikaa andinnaat uumamul muttahidaa namni sheer taa'aa jira maallaqaa sheer walitti tokko godhaa jira Awurooppaan ta'u yuuroon ni agartanii mee zamana kana keessatti nuti aqlii qabaannee masgiida kana jala bilchaannee dhiiga ciniinnee kuma 50 nama muraasa taanee 100 yoo waliif finde abbaa qabeenyaati abbaa hojiitii beeke ammaaf mustahiilillee oganisanitti haasa'u anillee waan hin beekne haasa'u jira dhiifama naa godhaa awganan amma haasa'u kana waan fagoo fakkaata ammoo fagoo meesin nuutu waan kana amalan godhatin warri walaaloo ollaa kiyya jiru kun horiin amma Naayiroobii dalagamaa jiru kun eessaa dhufe horiin sun asii dhufe warri Magadashoo jirulleen fooqii san keessaa sheer qaba hajijjiga jirulleen sheer qaba silaa gurrattiin siimaa beeke sheetichi kun maal godhaa waa waraabaa gizee garii argatanillee yoo badellee waa dhibkan malee adeeroo akkanuma jan sheek adeeroo maa fi mushkila haganuma laafaadha ammoo ni milkaawan irra hedduu ni milkaawan doo hogin dillee Naayiroobiitti jala deemaa tureen san nama jijjiga jiru ka sheerichi keessaa qabuun dhagaye sheeka hagam takka dhugaa Allahu a'lam khaasiifaan dhiisii ofirraa asii hojii kanaa xiqqoo muuxannoo hin qabnu nu jalaa dulloome kanallee itti yaada hojjetarraa gama hojjechiisa seena achirra naa katabe haa teessu katabbii san katabbii achi naa fanniifta jaafar hojjetarraa gama hojjechiisa achi naa katabde achi naa keessa kana shi'aarri mallattoon bara kana 24 kanaan deemna duuba kanaaf hojjenna xaarra gara 28 29 yogga geenye akka isin jijjiiramta shakkii irraan gahu mati galee nagayatti assalaamu alaikum dhiifama yoo xiqqi